qabne jechuudha. Safuu kan hin qabne ija soogiddaan dhiqatee jechuudha. Reeffa namaa golgee kaa'ee ka'ee mana keessatti abbaa irraa namni du'eera wajjiniin mana keessatti taa'ee dhiichisu sirna akka Abiyyi kana hin argine jechuudha. Amma ammoo filannoodha jedhanii qoosaa jechuudha. Baacoo jechuudha. Mooraalii uummataarra deemuu bifa fakkaatuun jechuudha. Sultaan Xaahir haqqisa sira deemii fi sitti haqqisu qoy. Abacha warreen haqqisanu kana bilookii wajjin achitti haqqisuuti. Dhiifama obboleewwan eeyyee warra akkasii qulqulleessaa dubbiitti seennaa jechuudha. Namni yaadaan nama falmu nan gammadaan nu gaarabbii. Dhaloonni qaroomaan gosa fedhe irratti haa ta'u siyaasa qofa keessatti miti jiruuf jireenya keessatti ifaaf bilisaan sii falmuu ni danda'a yoo ta'e jedhe namni sun nama guutuudha. Saniin achi siin falmuu erga dadhabee kee arrabaan wantoota garaagaraatiin ni dubbata yoo ta'e jedhee namaa miti jechuudha. Sun roobootiidha jechuudha. Hayyee gara dubbii kiyya san dhabeetti yeroo deebi'ee jedhu kanaaf amma jechuudha. Mootiin Abiyyi jechuudha. Mootiin Abbaa Irree jechuudha. Mootiin hordofaa Minilikii jechuudha. Yookaan sirna Minilikii qofforee yookaan qotee lafa keessaa baasaa jiru kun jechuudha. Biyya keessatti hoggantoota Oromoo jechuudha. Qaamota Oromoon filachuudhaaf yookaan naaf bakka bu'u jedhee ka'ee hawaasni sagalee ta'aafii ture jedhe mana hidhaa Qilintoo ta'uu baatus yeroo ammaa irratti akkuma Qilintootti ilaalla waan addaabtu goone waan ta'eedhaaf jechuudha. Bakka fedhetti haa hidhan already hidhamanii jiru jechuudha. Gaashiree jiru jechuudha mana hidhaa jechuudha. Isaan erga hidhee ka'ee booda sirna qeerroon jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha Izeemaa kan jedhamu kuni amma dura Gimboo Sabaatti ta'anii warreen biyya alaarra turan jechuudha. Kan Biraanuu Naggaatiin dhaaba durfamu jechuudha. Isaantu paartilee Oromoo jechuudha. Oromoon abboommatee keenaaf ta'a jedhee lafa kaayyatee jiru jechuudha. Isaantu isaan irra aanee ka'ee har'a sadarkaa biyya keessatti deemanii mee Jimma fa'i kan na ajaa'ibsiisee jedhe aggaaroo ganda dhaloota Abiyyi Izeemaa maaltu achi geessee jedhe. Jara keenya hangam akka tuffatamnee jiru jechuudha. Hangam Oromummaan akka biyya keessa seenaa jiru jechuudha. Kan mootummaa haa ta'u kanneen ammoo mootummaa kana faana buutee kaatee deeggartu eenyudhaati jedhame eenyudhaatti of yaadda garuu. Safuu guddaadha kun wallaahi. Tuffii guddaadha kun. Salphina guddaadha. Abiyyiin irra filadheera jedhee ka'e yookaan filatameera jedhee ka'e sirna kana akkam karoorfatee jiru waggaa 10 nan bulchaa wantoota garaagaraa dubbachuu danda'a. Sun garuu akkasii miti. Ammas taanaan Oromoon qabsoosaa daqiiqaa tokkoof sakandii tokkoof wanti duubatti deebisu hin jiru. Wanti kaleessa jiru akkuma irra jiru itti fufa jechuudha. Hanga hoggantoonni Oromoo achi keessaa ba'anii jedhanitti hanga qaamonni Oromoon filachuudhaaf lafa kaayate yookaan ammoo paartileen siyaasaa Oromoos haa ta'u kanneen sabaaf sablammoota biroo mana hidhaa keessatti mootummaan kun akka isaan isa waliin dorgomanii ka'anii sirna isaa kana hin kuffifneef jedhee sodaatee mana hidhaatti naqee jedhe hanga hidhaa keessaa ba'anitti filannoon sirnaaf seera qabu wanti biyyattii keessatti gaggeeffame hin jiru waan ta'eedhaaf ammas taanaan mootummaa Abbaa Irreetii kan nu bulchaa jiru jechuudha. Mootummaa Abbaa Irreetiif immoo uummanni karaa danda'uun jechuudha humna isaatiin falmatee ofirraa gaggeessa jechuudha guyyaa isaa jechuudha. Malee mootii gootii miti jechuudha. Mootii biyya sanaatii miti jechuudha ammas taanaan. Qofaasaa dorgomee qofaasaa injifate. Nama qofaa dirree keessatti fiigee qofaa sadarkaa tokkoffaa ba'u jechuudha. Hiikkaa waan hin qabne bara. An sanarra kan na yaachisu qabeenya biyyattii sababa filannoo kanaaf kaabineen nyaattuudha. Wallaahi sababa filannoo kanaaf qarshii kaabineen nyaattuudha kan na gubaa jiru. Hawaasa keenya qotee bulaa keenyarraa qarshii guuranii jechuudha. Filmaata hiikan qabde. Qaamni nu barbaannu qaamni nu filannu mana hidhaa yookaan gaashiree jira. Isa gadaa hiikan ta'uu baannaan uummanni Oromoo har'as kaleessas waa hunda deemee ormatti alagaatti kenneen ni faana dudduuba deebi'ee ka'ee jedhu dhiifama wayyaa tokko. Dudduuba deebi'ee jedhu gonkumoota amaloonni akkasii dhaloota kanarratti hin hojjetu. Jaarraa keenya kana keessatti hin hojjetu. Kutaadhaan, naannoodhaan, gandaan nu qoqqoodanii jechuudha. Sirna aangoo isaanii yookaan fedha isaanii nurratti adeemsisuu gonkuma hin danda'an. Nu dhaloota barateedha. Dhaloota jenereeshinii jaarraa 21ffaa keessa jirudha malee warra jaarraa 12ffaa keessa jiru miti. Sirni Abiyyi yookaan sirna Abbaa Irree arras boris jechuudha. Ni caba ni bada. Biyyi keenya mootii ofii filatte. Mootii ofii bakka na bu'a jettuun of bulchiti jechuudha. Sana ammoo
har'a jettanii har'a arguu dhiisuu dandeessu. Garuu yeroo gabaabaa keessatti waan arguuf jirtanidha. Warri har'a wanti hundi abjuu isinitti fakkaatu kaleessa kan raawwatamee har'a argaa jirtan kunis kaleessa yeroo akka sanaa jechuudha qeerroon irra kitti dhumataa ture sana teessanii kun gonkumaa hin danda'amu jechaa turtan jechuudha. Garuu hin danda'ame. Wanti hin danda'amne du'a irraa ka'uu qofa. Duunaan du'amee jira. Yawmal qiyaam guyyaa rabbii biratti fuula rabbii dhaabbatan yoo ta'in alatti ol ka'uu hin dandeessan lubbuun keessan dabartee jennaan. Sanii achi wanti hin danda'amne gonkumaa iyyuu hin jiru. Mootummaa abbaa irree miti. Sorry, internet irratti fakkaata dhiifama jidduudhaan bilbilamaa jira. Aboo ijoolleen tokko wallahi na ajaa'ibdu. Arrabni isin beektan jechuudha. Salamii akkasii. Ana sirratti afaan cabee akka kana isin hin dubbadhu. Garuu waan tokko isiniif himuun barbaada. Keessattuu jechuudha baay'inaan maqaa keessan irra keessatti ijoollee Jimmaa jettu. Yeroo namni isin arrabsu deebitanii hin dallanina. Haqa rabbiin isin hin jedha. Ani ijoollee Jimmaati. Salamii maaloo haadha kee wantoonni akkasii dadhabaa yeroo taatu jechuudha. Sammuu kee kana keessa duwwaa qafoo yeroo ta'u jechuudha. Namoota akkasiiti barreeffama hojjechoota akkasii kan fayyadamtan dhugaa rabbiin isin jedha. Salmi maal akka ta'e hin beektu baalagee haadha si guddifte nattaa fudhiisi. Ani dubbadha asirratti dhugaa rabbiin isin hin jedha jechuun ana asirratti seeftii keessaniif waan ani isin jaaladhuuf jedheeti malee obboleewwan warra arraba akkasii namatti fidu yeroo inni tokko natti darbatu 11 natti gaggeessa ture garuu kabajaa fi jaalala aadaa safuu waan jedhamu jira maatii kabaja qabu keessaan dhaladhe akka isaanii sabadheen dubbadhu kanaaf jechuudha uummanni Oromoo ammas taanaan akkuma kaleessaa jechuudha hayyoonni keenya kun kallattiitti manadhaa keessaa ba'uu danda'an waan gochuu qabu waan hojjechuu qabu jechuudha cimsee itti fufuu qaba dabalatatti waboo bosona keessa jiru jechuudha kan diinaa wal falmee jiru jechuudha eenyummaa keenya jechuudha isa cinaa haa dhaabbannu gaafa sana diinnis nu kabaja gaafa sana ormis nu kabaja gaafa sana firris laphee dhiibee ka'ee eenyummaa isaa himata waboo cinaa dhaabbadhu gaafa sana sabni kee kan bilisa ba'u sanii achi fakkeessituun jechuudha eenyummaa kan kee lafa keessa naqaa warri har'a mootummaa kana faana hiriiranii abiyyi jechaa jiran jechuudha ni ilaaltu filannoon xumuramee jira miti har'a yookaan iftaan torbee kana keessa almost ni golabama ofiif dorgomee ofiif injifatee isatu taayitaa fudhata akka inni xalutti yookaan shaallaga isaatti jechuudha warri har'a safaana dibbee rukutaa jiranu aangoo erga fudhatee ga'ee ba'ee booda sirna durii keessatti yeroo durii seenaan dhaga'ee jedhe beetanii daldala garbaa keessatti jechuudha yeroo durii keessatti daldala garbaatu ture daldala garbaa sana keessatti gosa sadi qabu warri oofamtu kun jechuudha yookaan warri daldalaaf deeman kun jechuudha xomboree jilee inni sadaffaan maalidha almost natti himamee ture nan dagadde malee dhugaa rabbii xomboree jilee fi gudduu waan akkasiiti kan keessa sadarkaa qabu sadarkaa xomboree jechuun xiqqishoo jechuudha umuriin ishee waggaa 8 hanga 10 gidduu kan jiru jechuudha waggaa 8 hanga 10 jileen kun ammoo waggaa 10 hanga waggaa 15 gidduu kan jiru inni immoo maqaa isaa wallaale kun 15 olidha isa jechuun dargaggoomeera jechuudha biyya alaatti oofamu jechuudha siniif galee biyya keenyarraa jechuudha daldala garbaa keessatti jechuudha innaa maal godhamu isaanii hanga galaanni gahutti ajaja kan oofutu jira immoo warri oofanii daldalan kun jechuudha akkuma nama loowwan oofutti oofamaa deemu eeboodhaan wantoota garaagaraatiin eegamaa jechuudha akka wal faanaan deemne walitti qabamee jechuudha ilmi namaa jechuudha yeroo durii keessatti wayita karaarra oofamanu kana inni amma waggaa 15 olii kun hanga galaana gahutti tole jedhee mootii isaatti ajajamaa dhuba deema daangaa kana jechuudha karaa bosona oofamu kana jechuudha akkuma obboleewwan keenya biyyoota adda addaarraan qaxxaamuranii biyya alaatti yeroo deeman daldalatu isaan oofamiti akkuma sana jechuudha wayita dhaqee galaana gahe daakaa beeku immoo isaan wayita bakka galaana qaqqabanii jedhan galaana sanatti lixanii jechuudha mootii harkaa miliqanii galaana qaxxaamurama beetanii miilaan jechuudha galaana yeroo jedhamu isa gurguddaa akkas dooniin irra deemu osoo hin taane akkuma muraasa jasti namni keessa qaxxaamuruu kan danda'u jechuudha isa akkasii keessa yeroo qaqqaban galaana kanatti lixanii jedhuun nama isaan oofaa jiru sanaan kana booda naan argattuudhaan kaa bahee jiraadha mootii nama isaan akkas harka rukutaatii jiran kun jechuudha aangoo fudhatee jira miti ciao sana booda warra aballiidhaan warra akkaan gaasaa jettanu maaloo meeqirxeesoo jettanu kun maybe warri aangoo amma kee kennameef hojjetaa jiran sun hojjechuu danda'u kaawwan garuu isheen ganda keessaa abiyyi jettu kun uumama kee namni beeku hin jiru sana booda waggaa 5 isaan waggaa 10 inni jedhee ofiif karoorfate sana already confirmed godhatee jira attitude isaatti jechuudha biyyattii sana akka bulchuu waan beekuudhaaf
Wanti isa dhiphisu hin jiru jechuudha. Wanti inni gabbarsuu kee keessa seenu hin jiru jechuudha. Sii galee gaafa sana deebitee atumti deebitee mootummaa kanatti deebita jechuudha. Mootiin kamtu sirna wayyaanee keessattis yeroo aangootti dhufuudhaaf jedhu jechuudha yookaan yeroo filmaatiin qaqqabee jedhu akkuma kana uummata jala shirshir jedhanii aballii kennuun dabalata uffata adda addaa paartii maqaa paartii isaaniitiin moggaasanii naannoo adda addaa lafa babbareechuun daandii babbareechuun bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii ifaa wantoota garaagaraa sirreessuun kun waan barameedha nuuf haaraya miti. Tariiti siif haaraya ta'uu danda'a warra reef argaa jirtuuf jechuudha waa'ee siyaasa biyya keenya. Sii galee kanaaf jechuudha ammas taanaan uummanni keenya tokkoomee walla gahee jechama yookaan arraba yookaan falaasama isaan jedhanu kana dhiisee jechuudha hojii isaa itti fufuudha kan inni qabu jechuudha. Daandii hayyoonni keenya manadhaa keessaa ittiin bahuu danda'an fakkeenyaaf keessattuu diyaaspooraan biyyoota alaarra jiru kun jechuudha. Waan amma godhaa jiru jechuudha. Ameerikaa wajjiniin dhimmoota biyya keenya irratti jechuudha. Mootummaa kanarratti qoqqobbiiwwan godhamaa jiru kana cimee akka itti fufuuf jechuudha. Itti mudduudha kan qaban jechuudha. Sa'a 24 bahanii waa'ee sirna biyya keenya keessa jiru wantoota garaagaraa dubbachuun hiikaan qabu. Amma dubbachuu osoo hin taane practically gochaan agarsiisuudha jechuudha mootummaa kana sirna kanarratti jechuudha. Haasaa qofa miti. Tigiroonni waan raawwataa jirtu argaa jirra. Nus fakkeenyaa taanu. Nus isaan irraa haa barannu. Woboo cinaa haa dhaabbannu. Kanumaan isiniin jedha. Filannoo wanti jedhamu hin jiru. Filannoon ammatti jiru kana qofa. Dhageessanii jirtu. Mana kana keessatti fakkeenyaaf mana amma jiru kana keessatti ankofti yoon dorgomee jedhee mana kooti waan ta'eedha mana qofatu injifata. Waan salphaadhaa bar kun. Maa ol gowwoomsina jara keenya. Jaarraan keessa jiru 21ffaadha. 11ffaa miti. Mana kana keessa ana osoo hin jiru eenyudha kan dhufee mana kootti na shuumu. Ana dhabbaanaan goo jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi walirra salaamataa jechaa jirtanii. Innaa akka sanadha. Guyyaa gaarii qabaadha. Namoonni immoo asirratti invitation ergaa jirtan jirtu biyyan jiru kanatti hin hojjetu obboleewwan dhiifama. Maali ana osoo seentanii yaada keessa ibsattanii natti tola. Garuu biyyan jiru kanatti nama 2-3 ta'anii dubbachuun hin danda'amu. Akka sanadhaa ulfaadhaa galatoomaa ilmaan Oromoo kaabaaf kibba jirtan ammas abdii muruu hin barbaachisu. Wanti abdii nu mursiisu hin jiru. Oromoon abdii muratee hin beeku. Jaarraa dukkana sana keessayyuu osoo roorroon hacuuccaan wantoonni rakkoon garaagaraa irra qaqqabanii harkan kennadhu jedheetti wareegamaa dhala isaatti guddisaa har'a qaqqabee jira. Nus harkan kenninu. Gabroonfataa ni kuffifna. Oromummaan ni injifata. Guyyaa gaarii qabaadhaa.